Yoo yaa harka fuunii akkam jirta faamilii kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu nageenya rarri waaqayyoo isiniif haa ta'u lafaaf iddoo jirtanitti jechaadha. Yoo yaa jennee jirra anis nagaan jira. Qaxaleen keessa yookiin moodeelistiin keessa isheen lakkoofsa 8 isheen Oromoo ka isin jaalatan jechaadha. Yoo akkana jedhamuuf jejjenaan hin jedhina. Jechoota akkasii kana fayyadamuu natti barates amanuma kooti malee of jajuu miti. Of jajuu waan jedhuna bira hin jiru. Xiqqaas guddaa sana biratti kabajaa qaba. Namni kamuu namaddiitti bakkan sinii qaba dhugaa siniin jaaladha. Eenyumaa ta'e nama addunyaa kanarra amantaa fedhe haa hordofu yoo barbaade girgiddaa kanatti haa amanu. Amantii fedhe isaa qabatu nama namummaa ta'e bichaadhaaf hin jaaladha. Nama sila ta'eef waaqa isa uume jecha. Waan keenyallee nama jaaladhaa jedha. Jaalala nu barsiise. Gooftaan keenya fannoorra oole osoo itti tufaan osoo isa xiqqeessan dinaara 30 isa dabarsanii odoo gurguran fannoorra oolee dhiifama nuuf godhee nu jaallate jaalala nutti mul'ise jechaadha. Justi waa'ee koomantii kana laalame koomantii asirra jiru kana laala obboleettiin keenya kun maal jetti waa'ee birrii sanirraa xiqqoo isin dubbadha jechaadha. Wanni nani viidiyoo dursee hojjedheef odeeffannoo argadheerraa kana dura jechaadha. Of eeggannoo godha birriin online irratti hafaa jira qilleessa irratti hafaa jira. Cal'isaniituma birrii keessan hin dabarsinaa namni isin awaara isin erguu danda'a fuudhee garuu birriin kee gaafa bade eenyutu itti gaafatama kan jedhu yaaduu qabna dursine. Hawaalaan birrii itti si ergu irraa murata gata isaaba baankii ni murata. Baankinis kan dabarsu qaraxa kophaatti murata. Waan muratu san muratee wanni keeti jedhame isaaba waama fakkeenya isaaba 51 yoo jiraate suudii keessa isaaba 50 si erga 50 jiraate isaaba 49 si erga. Sababa kana waan irraa muratu inni argata waan ofii. Garuu ati yoo birriin kee seera si ga'a. Birriin kee si jalaa badaalaata kana laaluu qabna dursine. Ijoolleen baay'een cal'isni birrii nu ergama sharafni 45 yoo nu jedhan 50 yoo nu jedhan fuunee cawu goone ergina. Birriin ammaaf birrii isaaba 50 jira. Jechaadha suudii keessatti 51 ta'ee ture torbaan tokko har'a akka immoo gadi deebi'ee jira sharafni. Dubaay immoo birrii 54 ture. Akkasuma biyyoonni hunduu haala naannoo saniitirraan garaagarummaa qaba. Just ani waa'ee suudii kanarra dubbachuu barbaada jechaadha. Mootummaan qaraara haaraa baasee siisteema haaraa baasee waan ta'eef of eeggachuu qabna. Gaafa birriin keenya bade dhufnee gadduu boo'uu hin fayyadu. Obboleettiin keenya kun maal jettee ati koomantii kana birrii 6,000 ergeetoo baankii keessa na jalaa hafee naan hin geenye gubadhee waan an godhun dhabee jette. Dhugaa kee obboleettii keenya mudannoon akkanaa ni jira. Si qofaa miti obboleettii keenya takka birrii 2 hariyaala 2,000 jechaadha gara Dubaay ergitee faatuuraan gahe jedhee faatuuraan kenname birriin ergame jedhee. Mucaan achii deemee birriin hin geenye jedhe. Asii arabichi ergeera mucicha si sobe nyaatee jedhe. Lakki mucaan hin nyaanne jedhe baankii Dubaay irratti kisiitti Dubaay ishee erga birriin kun ergame jennee namicha gaafanne. Gaafa namicha gaafanu namichi ani ergee nan galchu isintu natti fide namicha kana ani hin beeku isa gaafadha isintu wal beekaa jedhe namichi arabdichi lolee jechaadha. Tokkoffaa ijoolleen keenya sabaraami obsa godhadha. Guyyoota dhaabbate kanaaf guyyoota mallaqni deemuu didee rakkoo godhate kanaaf obsa dabarfadha. Birriin kun gaafa bade miira keessa seentanii sinitti dhagahamu gadduu dursa ofi yaaduu qabna. Gaafa birriin keenya bade indee kan hojjennuuf nama barbaada miti bar. Kan biyyaa baane mallaqa kanaa jechaadhaaf abbaa keenya biyyatti gannee obbolaa keenya biyyatti gannee fira keenya biyyatti gannee namoota jajjaalannuu fi namoota kabajnu biyya keenyatti gannee kan asteenyu waa argachuudhaaf mallaqaa jechaadha. Malee waan nyaannu dhabne waan dhugnu dhabne waan uffannu dhabne qullaa deemnee beenu gisee biyya jirruus. Nama barbaada immoo biyyaa hin baane laala. Tola hojjechuufis hin baane waan hojjanne immoo irra oolfachuudhaaf. Kanaafu shamarran keenya of eeggannoo ciccimaa isin gochuu qabdan isinitti hima jechaadha. Guyyoota birriin rakkoo godhate jedhan sa'aatii ammaa kan nama ergusu jira ammas. Warri dallaalota waan irraa argatu san bichaadhaaf jedhee sirraa fuudhee birrii kee calaa godhaa birrii kee qilleessa irratti waafee ittiin gaafatamu. Maaliif ergeen achi maatii kee bira siin ga'u
asiin deebi'u birriin kee jidduu kanatti dhabama. Sababan kun maal? Sababa siisteemaati jechaadha. Siisteemni ni qaba. Amma obboleettiin kun birrii 6,000 kan akkas taate ishii waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyoof waan hin danda'ama jedhame waan hin danda'amu jedhe isaaf hin dadhabamu. Waaqayyo si haa gargaaru kadhannaadha siif dhaabanna obboleettii keenya. Waaqayyo haqa keessa harkaa balleessee dambisi si haa deebisu siin jedha. Kanaaf furmaan immoo akkam isinitti fakkaata? Gaafa siisteemni sirraa itti eegdanii yoo arabdichi kee yoo arabni erge jechaadha. Yookiin hawaalaanis erge namni si erge sun nama cimaa ta'e nama warra baankiitiin dhaqee guyyaa hunda si hordofee si karakkaree birrii sun akka of duuba deebi'ee akka haraatti akka ergamu nama gochuu danda'u hoo ta'e si deebifamuu danda'a. Garuu nama akkasiin taane yookiin dhimma ishiiti jedhee nama siin cinqabne yoo ta'e birriin kee badeetuma hafa. Kana akka hin taaneef shamarran of eegaa jedhee viidiyoon dursee gadda hojjedheen waa'ee siisteema waan dhagaheef jechaadha. Haati madaamii kooti kan mucayyoo Itoophiyaa bira jirtu siisteema haaraa baasee mootummaan Saudinaan jette jechaadha. Sababa kanaaf birriin akkas ta'a jette waa'ee birrii mucayyoo qilleessa irratti qabamee ittiin mucayyoo birrii saabuus ergus didee irratti amma sirreeffame jechaadha ittiin mucayyoo sanii. Kanaafuu siisteemni kun haga sirraa'utti haga birriin deemee jammada suudii keessatti jedhame dhibbaan hima deema ammas kana carraan si qabee si dabarsa hima si darba. Namni carraan irratti dhaabbatee immoo birriin guyyaa amma fakkeenya har'a birrii yoo gara baankiitiin darbuu tiraansleet ta'uu danda'e boru ta'uu dhiisuu danda'a. Har'uma ganama kana tiraansleetii ta'ee galgala dhaabbachuu danda'a. Ati ganama erga itti kennitee namichi yoo galgala si dabarse birriin kee onlaayinii irratti hafuu danda'a. Kanaafuu haga haalli tasgabbaa'ee wanni marri sirraa'ee tartiiba godhatee of eeggannoo mallaqni keessan deemuu dhiisuu danda'u adda baafattanitti hin ariifatinaa jechuu barbaadeti. Ariifachuun bakka hin taanetti nu kuffisa. Ariifachuun bootan taane nu dhaaba. Kanaafuu naamusaan guyyaa nuu sirraa'etti eegganne birrii keenya akka nuu darbu gochuu qabna malee arginee dhumaaf yookiin ergama jedhanii bichaadha birrii keenyatti erguu hin qabnu. Tokkoffaa qoradhaa warra hawaalaa hojjetu. Warra baankiillee arabnillee baankiidhaan isin ergitis ta'e namoota baankii keessa hojjetan san wajjin dhayxu waan ta'eef mee waa'ee siisteemaa kanuu ibsi. Baankiin maalirra jira? Mallaqni akkamitti deemaa jira jedhaa gaafadha. Birriin ergama jedhamee bichaadhaaf. Dallaalli tokko hin jira leebaan hin ergama siin jedhee fuudha siisteematti naqaa gimmaasha fudhataa birriin kun hin bade. Erga ka jedhu faatuunan siif kennama gaafa siisteemni qabu achi qaba malee isa biraa darbe. Siisteem faatuuraa si erga jedhee si ergaa ati immoo birrii maatii keetti ergite birriin gahe jettaa maatii keetiin illee wal dhabda maatiin hin geenye siin jedha ati maatii kee jidduutti illee wal dhabdee maaltu uuma wal amanamummaa dhabuutu uumama sin lamaan jidduu faamilii lamaan illee balaa siisteema kana walitti bu'uutu dhufaa jechaadha. Kanaaf ijoolleen keenya tasgabbaa'ame. Ijoolleen Saudii jirtan of eeggannoo ciccimaa godha. Tasgabbaa'ati eeggadha guyyicha. Waan isin irraa bu'u hin jiru, waan isin hir'atu isin dabalu hin jiru. Kanaaf guyyoota sanoo eeggattanii birrii keessan naamusaan ergachuu barbaadan guyyoota san obsaan eeggadha. Wanni haga obsaa gahu hin jiru. Wanni marruu yeroo eeggatee ta'a. Ariifanneedhaaf wanni ta'u hin jiru, tasgabboofneef wanni dhabnu hin jiru. Kanaafuu naamusaan eeggadhaa siniin jedha ijoollee keenya. Sababni kana jechuu danda'eefi waan akka nu muudanneef akka deddeebi'ee muudannuun akkana nu jidduutti hin argamneef namoota nu mallaqa nu erguufillee nu jidduutti illee amanamummaan akka hin dhabamneef amanamummaa warroota hawaalaa hojjetaniin jidduutti akkasumas faamilii keenya namoota hawaalaa hojjetan kan jidduutti amanamummaan gaafa dhabe maatii keetii fudhatee si dhoos keessiin jechuu danda'a. Atas immoo namoonni biyyaa namoonni maatiin tokko amanamne waan jiraniif sababa isaa fakkeeffattee maatii keetiin illee walitti buuta. Kanaafuu mallaqa jennee maatii keenya dhabuu caalamuu wanni nama gaddisiisu hin jiru. Mallaqa boru jennee argachuu dandeenyu jecha maatii keenya si wal dhabna. Akkasumas warra hawaalaa hojjetan kanaan illee wal amantiin jidduu keenya jiru akka dhabamu nu taasisaa jechaadha. Kanaafuu tasgabbaa'ati haga warni marri sirraa'utti obsaa. Waa'ee viidiyoo kanaa waa'ee amma obboleettii qarshii 6,000 qilleessa irratti harkaa fi jettu kana waan akka siisteemni kun qabe akkan argeefan viidiyoo dheengaddaniin hojjedhe garuu ishiin san dura ergite ta'ee ani beekuu waaqayyo harkaa baasuu fi kanaafuu of eeggannoo godha. Gaafa dhamame tokko gaafa mallaqni keenya bade tokko namoota jaalannoon illee walitti bu'uun dhufa. Namoota kabanyuun illee walitti bu'aan nu jidduutti uumamuu danda'a. Kanaafuu tasgabbaa'ati guyyoota inni sirraa isan eeggadha. Wanni marruu hin darba,
waan hin darbine hin jiru waan nuti cime boruu salphachuu danda'a isiniin jedha. Kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Tasgabbaa ijoolleen keenya odeeffannoo arganne waa'ee mallaqa hawaalaa kanarra isinii hojjedha viidiyoo bareedaa jechaadha. Boruutti itti yaade odeeffannoo jala bu'een hordofaa waan irra jiru siisteemni maal akka qabatee dhufaa jiru hordofee isiniin gaha jechaadha. Kanaafuu warroonni chaanel eebbisaa intartiimentiidhaaf haarawaa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Isiniin jaaladhaa wisxee naachoshi. Viidiyoo kana sheer waliif godhaatii itti fayyadama kanarra wal jajjabeessa isiniin jedha.